Maal ati kaddaamaa miti kan kaddaamaa jettu gaafii ajaa'ibaati. Ashaama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootedha. Egaa warroonni mana keenya faarawaa taatanii like, share, subscribe gochuudhaan nu jabeessaa isiniin jedha. Egaa komentii kana wajjin maal laallaka ati kaddaamaa miti maaf kaddaamaa jettaadha. Maqaan kaddaamaa jedhu nama qaanichaa iyyoo. Ani hoo madaamiin fakkaadhaa yoo na laaltan. Yeroon viidiyoo isinii hojjedhu madaamiin aseetammoo mudiira naseetammoo maal isinitti fakkaate? Hayi kaddaamaa naan jedhu jedhee tanuuf gadeef qaba. Ani maqaan koo kaddaamaadha. Kaddaamaa jedha na yaama. Ittiin qaana'u ittiin shakku. Lubbuu jedhamee sobamaa oolurra kaddaamaa jedhamee madaamii kootiin waamamee bakka gaarii ooluu naaf hoyya. Jireenyi maqaan kaddaamaa jedhu kun jireenya koo hedduu jijjiire. Bakkan kalee irraa jirurraa na kaase. Kufaatiin kufee jiru keessaa na kaase. Dukkana keechaa ifatti na baase. Maal rakkoo qabaa? Namni hundumtuu namni addunyaa kanarra jiru hundumtuu kaddaamaadha. Kan mootummaa jalatti qaxaramee jiraatu kaddameetoo jiraata. Kan hojjetee jiraatu kaddameetoo immoo kaddaamaa keechayyuu kaddaama illim jette. Kan hojii madaamii siraatan dalagadhu. Kan jireenya boruutiif jedhee har'a tattaaffadhu. Kan sirritti hojjedhee madaamii koo gammachiisu. Kan jiini yoo ga'e boondii koo ol butadhu. Dirqim dibbin kaddaamaani. In sodaadhu hin shaggu. Maqaa kanatti sin qaana'u. In hanne hin sabaanne. Hojjedhee tan argadhe. Waan namaa hin dharraanne. Hojjedhee tanan kan namni godhate san godhachuu kan yaadu. Namatti hin hinaafne. Jabaadhee humna gootiin hojjedhee bakka ilmi namaa ga'uu qabu san kan ga'u kaadhu. Kanaafuu kaddaamaadha. Jireenya koo hedduun jijjiire. Jireenya kaddaamaa keessa taa'ee. Maal rakkoo qaba? Hojjedhee tanan argadhe. Waan namaatti hin ceene kan ofaanan jiraadhe. Haqni namaa natti hin dabarre. Haqa kootinan jiraadhe. Rakkataa meeqa gargaarte? Beela'aa meeqa nyaachiste? Dheebotaa meeqa obaaste? Biyya kee maal goote akka jijjiirte? Waa hedduu gootee jirta. Jireenya kaddaa maqaa kaddaamaa baatte maaf ittiin qaanoftare? Maaltu si qaanecha? Boondii argattaa barji'aan Itoophiyaa keessa taa'aniitu sarraatenyaa yookaan garadii jedhamaan jiranii kan birrii 1800 hojjetan maqaan garadiitti jijjiirame. Indoom yoo madaamonni Itoophiyaa keessaa yeroo ijoolluma isaanii qaxaratan bar zeegaa biraatiyyuu miti zeeguma biyya sanii qaxaratanii waan isaan godhanii argituu miti. Garuu madaamonni biyya ormaa birrii hojjettoonni mootummaa argachuu hin dandeenye. Ixifiidhaan kan argachaa jiru nu kaddaamaadha dhugaan isinitti hima. Mee hojjetaa mootummaa ta'ee Itoophiyaa keessatti kan hojjetu kan hojii mootummaa qabu doktora, maasterii, injiinera, barsiisaa mee kamiidha kan digirii qabate, kan dibbiloomaa barate, kan tiitisiis qabu, kan waa hunda qabu qixxee kaddaamaa kan hojjete jira? Mee kamtu hojjete? Mee hojjetaa mootummaa ta'ee of danda'ee odoo mootummaan hin gargaarin osoo mootummaa waa tokko hin godhiniif kan of danda'ee magaalaa keessatti lafa bitee mana biillaa ijaarsise jira? Garuu kaddaamaan gootee jirti. Magaalaa qixxeetti lafa seera qabeessa qabu, lafa waa hunda qabu, lafa kaartaa pilaanii qabu magaalaa qixxeetti bittee mana biillaa irratti kan ijaarsiste ana kaddaamaadha maqaan koo. Waan meeqa goote kaddaaman? Maatiin kee gaafa biyyaa baatu maatiin baadiyyaa mana citaa keessa jiru. Garuu erga jireenya kaddaaminnatii eegalte mana san keessaa baastee mana biillaatti ni ijaarre, mana qorqoorrootti ni ijaarre. Kan warri kee qotiyyoo hin qabne erga biyyaa baatee jireenya kaddaaminnatii qabaatte maatii keetii qotiyyoon binne. Nama meeqatu dhimame? Nu harkaa du'uuf ta'a dhaqqabi jedhee dhaqqabdee lubbuu nama sanii kan baraarte. Meeqa keenyatu jira? Meeqa tamatu jira? Maarree
maqaan kun maal nutti dabe? Humna keenya ol nu fuudhee fooqii nu baase malee. Wanta nu arginee hin beekne boondii nu lakkoofsise malee. Mee hojjetaa mootummaa kamtu Itoophiyaa keessa taa'ee ji'aan 50,000, 60,000, 100,000 nyaata. Garuu kaddaaman 100,000 kan nyaattu jira. Kaddaaman 1,000 mindaan kaddaama gadaantiin yeroo ammaa kana 40,000. Yeroo amma keessa jirtu kana. Xiqqishuun nyaadha kan jedhamu 40,000. Mootummaan biyya keessaa, hojjettoonni biyya keessaa, doktoroonni biyya keessaa 25,000 ol siqan. Kanaafuu mishigiraallee taada. Yoo ittiin na yaaman maal rakkadhere? Maqaa kootii, maqaa kabajaa kootiti. Kaddaamaa jechuun anaaf maqaa kabajaa kootiti. Waaqayyootu kana naa kenne. Waaqayyo eebbisee maqaa akkanaa kana naa kenne. Ani sijjammar madaamin oduu akkas jettee na yaamte natti tola jechuudha. Aga maqaa koo ittiin kaani na yaamtu kaddaama shaqqaala jedhanii gaafa na yaaman nan gammada jechuudha. Mishigiraallee hojjetanii argachuun, hojjetanii nama gammachiisuun, hojjetanii maallaqa argachuun cubbuu qaba. Yoo hojjettuuf barjarri sitti gammadu beektaa maqaa kaddaamaa baatte. Yoo maallaqa argattus ni gammadda maqaa kaddaamaa baatte. Obboleettii koo maqaa kaddaamatti hin qaana'in. Garuu kan qaana'uu qabdu waa tokko qofaadha. Inni illee hojjechaan jira. Biyya ormaatitti nan argadha. Abbaa fedhe caala. Kanaafuu kanan hojjechaa jiru kana maali nan gochaa jira? Faayidaa maalirra oolchaan jira? Bittinneecheen balleechaa jira moo? Boruu kiyya galeetti gammaduufan har'a xaaraa jira jedhi sirriitti adda baasii beeki. Biyya irratti waa guduu kan galtee itti gammaddu, kan boqonnaatti argattu, kan keessa bashannantu biyyatti waa guduuffadhu. Kan nama qaanechuu asteechee yoo maqaa kaddaama baattee yoo hojjettu osoo hin taane asitti hojjettee gaafa asii galtee harka duwwatti hafteedha. Asii galtee gaafa Itoophiyaatti gara diigalteedha. Gaafa san ofitti saalfadhu malee maqaa kaddaama baattee takkallee ofitti saalfatiin waan jiraattu beetta. Waan argattu siraatan qabadhu galiitii wayirra oolchitii achitti sirriitti hojii kee hojjetadhu. Gaafa asii galteellee biyyattis Itoophiyaatti hojjettu kaddaamuma. Kan hojjettee argattu san kaddamteetuma argatta. Siif galee sarraatinyuma. Aga addunyaa kanarra jiraattee humna keetiin hojjettutti maqaan kee kaddaamuma sarraatinyuma. Madaames ta'e maarree. Mana kee keessatti hojjettu kaddaamu namni hojjetu akkasuma. Hojiin qaanyis hin qabu, saalfis hin qabu, hojjetanii argachuun nama sin qaanechuu jechuudha. Kanaaf maqaa kanattis wanti sin qaanechu tokko hin jiru. Ani takkaa guyyaa takkaa qaana'eettis hin beeku, saalfadheettis hin beeku jechuudha maqaa kanaan. Namoonni tokko naqaanicha kan jedhan jiru. Ani garuu nan gammada jechuudha. Maafan gammada? Eenyummaa koo na jijjiire. Kalee gizeen Itoophiyaa jiru san bilbila tachii hin beeku dhugaa nuukiyaa malee. Kaleen gizeen Itoophiyaa jiru san ollaan irra maaltu akka jiru hin beeku. Har'a garuu maalan akka argaa jiru, haala kamiin akkan deemaa jiru nan beeka. Eechayis akkan ba'e nan beeka. Eenyummaa kootis nan beeka. Agam akkana jijjiire kaddaaminnatiin nan beeka. Kanaaf maafan itti saalfadhare? Maaf itti saalfattu? Wanta itti saalfattaniif tokko hin qabu. Siniif galee kanaaf fataa zanaa jedhaati eenyummaa keessan osoo hin yaalinaa. Biyya kanatti maal akka jedhamtan maqaan keessan akka maal jedhamu osoo hin yaalinaa jechuudha. Siniif galee eenyummaa keetii fi maal akka hojjechaa jirtu ifaan bilisa gootee gaafa beette asitti yoo dhossuu baatte gaafa biyya galtes ifaan bilisa taate sammuu kee firii gootee hojjetta jechuudha. Asitti sammuu kee firii gochuu baatte maqaa kaddaaminnatii jedhuu fi jireenya biyya Arabaa maal akka ta'e gaafa dhossite biyya gaafa galtemu firii ta'uu hin dandeechu. Maaliif jennaan of shakkaa jiraattakaa, of dhossitee jiraattakaa sababa kanaaf jechuudha. Kanaaf of dhossuu hin yaalinaa. Of mul'isaa ifaan bilisatti jiraachuu yaala. Kana siniin jedha. Ani viidiyoo kiyyallee asumarraa nan goolaba jechuudha. Obboloota koo
maaliif jennaani jireenyi kiyya boruu haa ifu yoo jettan har'a dirqama of ibsuu qabdu. Har'a dirqama eenyummaa keessa sirriitti beektanii ofitti amantummaa qabaachuu qabdu. Ofitti hin amanne taanaan borus gaafa asii galtan jireenya keessa jiraattan sanitti ofitti amantanii jiraachuu hin dandeechan. Jireenya keessan keessatti shakkiitu guutamee jiraata jechuudha. Kanaafuu ofi shakkinaas siniin jedhaa waan wajjin turtaniif galatooma. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtu. Bye bye.